maal qaba osoo dacheen kun raafamee samiin urgufamee guyyaan dhumaa ga'e. Sababiin isaa bu'aa ba'iin dachee hamtuudha. Jireenyi sossobduudha. Namoota baay'ee dhalachuu isaaniitti gaabbisiiste. Namoota baay'ee sosoo dhugaa qabanii dhugaa isaanii waliin awwaalte. Kan dafqee hojjetu omaayyuun argatu. Kan qajeelummaan jiraatus firan qabu. Eeyyee dacheen dhugaan beektu. Osoo dhugaa beektee namoota du'uun isaaniif hin malle meeqan awwaaltu. Osoo dhugaa beektee kan seenaa xuraa'aa qabanii fuula isheen toltu. Amma garuu addunyaan kun kan warra miidhaniiti. Kan warra dhugaa namaa dhoksaniitis. Kan warra imimmaan namaa bishaan godhachuun ittoo ittiin tolfataniiti. Isaan warri soban gammachuun jiraatu. Egaa erga akkas ta'e maal qaba osoo dacheen kun raafamee samiin urgufamee guyyaan dhumaa ga'e. Silaa kun hundumtuu nafa.